abalu abalu jaalladheetiin jira naaf jaalladha je'eetii jira jee Jibriil yoggaaniif lallabe. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Obboleeyyan kiyya kabajamoo fi jaallatamoo nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam hadiisa Bukaarii Muslim keessatti rabbii yoggaanii fi gabricha isaa jaallate Jibriilin lallabe yaa Jibriiloo gabricha kiyya abaluu ilma abaluu jaalladhe naaf jaalladhu jeetii Jibriilillee fi jaallate eegasi warra samii keessa rabbiin abaluu abaluu jaalladheetiin jira naaf jaalladha je'eetii jira jee Jibriil yoggaaniif lallabe warri samii guutuu jaallatanii achi booda jaalala isaanii kana dachii keessa gabbuutaaf dachii keessa yoggaanii fi jaalalti gabbuutee fi xiqqaa fi guddaan wannummaan hundinuu keessa jaallatu ta'a. Anaa fi anaa fi isinillee warra jaalala namaa barbaadurra jaalala rabbii barbaadu.